namni haadha qabdan, namni obboleessa qabdan, namni obboleettii qabdanii tola natti oola, rabbillee tola isinitti oola. Na dhukkuba osoo na dhukkuba waggaa gahe wallah, osoo na dhukkuba waggaa gahe biyyarraa dhufeeti ani nyaata dalagaa mana wayii kana seenee bakka sanitti bakka ani nyaata dalagutti mukayyamni hin jiru diidatti nyaata dalagaa barri irratti jechuudha. Bakka michiin na dhoofte jismi kiyya muluu na jijjiirte qaamni kiyya na dhumate garreen qabu muluu na ciccite taa'ee ka'uu dadhabe dalagaa dadhabe mana yaalaallee na fiduu didanii jennaani biiroon na deebisaadhe biiroon na deebisanii eegasii biirottillee mana yaalaa wayii hin arganne hojii deeme bakka hojii kanatti ammas dhibame dawaa hin bitadhee diqqoo qaamaa sunnarraa lashise na dhiise amma ammoo garatti na deebi'e haganaa kana ammoo hagaratti na deebi'e michiin sun garan na deebitee na ajjeesu jirti. Eegasiin dhukkubsattii hin deebisaarra biirootti jedhanii ji'a tokkoo fi guyyaa 18 har'a haga mana kana seene jechuudha. Kaleessa dawwalanii namitti hin saafaraarti ijoolleellee daguuratti mana haadhaa fidattee anaan ammoo shaanxaa kan kee jiyaasa godhadhu biirootti deebaartanaan jette okee jedhee ni cal'ise. Anamma biirottillee biiroo deemuun kiyya akiida yoo biiroo mana dalagaa na erganii an dalagaa hin danda'u keessi kiyya na dhukkubsatee baay'ee takka du'aaf jiruu keessa jira yaa Oromoo. Mana biraa deemee hin danda'u mana biraa ji'a lamaan ji'a sadii osoma deemu umriin kiyya narraa deeme warri kiyya fayyaa qabdiin dalagataatti naan jira anammoo du'aaf jiruu keessa jira na dhukkuba akka malee yaa Oromoo. Yaa Rabbii kiyya sheer godha wallaahi sheekota biraallee naa gara akka du'aayii naa godhani daama takkatti qaba heerumee waggaa 16 argadhe daamti tiyyatuu jaanna argin du'aara ani waa naa godhaa birrii naa guuraa akka naa daamti birriin qaba waan tikkeetti ammallee biiroo yoo deebi'ee hojii na galchani waan biyya nan galchani hojii na galchani durallee na galchaan hin barbaadu na dhukkuba hin galaa jedhee jennaanii birri diraama 5,000 kaffali birri biyya kanaa naan jedhan birri biyya kanaa diraama 5,000 isaa fuudhee kaffala yaa Oromoo. Amma dalagadhee harka qaba waan xiqqeetti na yaalaatiin keessaa dhaqe malee. Kallasiin dura akkanuma na dhukkubennaan hin dubbanne boo'ee of gadhiise addunyaa mara geetteetti viidiyoon tiyyeessu hin dubbanne waa takka. Nama galuu barbaada akkuma na galchitanii paaspoortii kiyyarraa naa fuutan tikkeetti naa mursiiftanii warra san biira yoo deebi'e akka biyya galuma hojiin galle akka biyya galu na godha yaa Rabbii kiyya Naasiriin biraan naa gaya Aslii biraan naa gaya isatti naa himu. Na qaqqaaraa naa guuraa jedhu wallaahi ani barbaadu waan nama haqana waan barbaadu tiyyaa hin qaba buna harkaa qaba waan tikkeetti muradhu. Rabbii keessaniin jecha akkuma biyya galu na godhaan du'aara daama tiyyarraa. Wallaahi inti beetii yoo dhaqee fincaan gannaan ba'u garaan na gogee. Akka ta'uudhaaf yaa Rabbii kiyya Rabbi kana isinitti fidi musiibaa. Biirottillee yoo deebi'amma badii tiyya kunoo na dhiisanii tata'anummaan. Saawudha birri yookaan hojiiyyuu nan ergani viidiyoo tiyya tana yoo argan. Jaawoo illee as keessa jira alee eebboo jedhani mucaa kenna. Isa biraanillee naa gaya warra san hin beekaa inni waan ta'eef. Lakkoofsa isaa barbaadda isinii maxxansa kaalee eebboo san mucaan warra sirriitti beekaa. Dhageettanii
argitanii miti ija keessanii waan mucaan kun yookiin intalli kun haati keenya kun jettu jechuudha. Wanni dallaalonni Itoophiyaa godhaa jirtu ijoollee keenya biyya Arabaadhaa fidaa jechuudha. Ara rabbii keessa sodaadha. Ara rabbii keessa sodaadha. Dhalli namaa kun rakkina biraa fiduufi miti gaafa biyyaa bahe rakkinni irra jiru kana ofirraa furuudhaaf garuu si ammoo rakkina biraatiif saaxilan jechuudha biyyaa baasaatiin. Ara rabbii isin haa fixu dhugaa rabbii dhumaa isin. Wallaahi waan qalbii nama cabsu jechuudha. Intalli keenya obboleettii keenya kana meelaan teettee heerumtee waggaa 16 booda dhala argatti. Mee ilaalame wallaahi mee dubbimtan qofa keessa gadi qabalan heerumtee waggaa 16 haati keenya dhala argattee dhala kana irraayyuu isii guddifadhaa biyya namaa deemte gaafa isiin biyya namaa deemtu jechuudha. Dallaalli fuuteetiin bakka hin taane geessiti. Gaafa isiin dhukkubsatte mana yaalaa hin geessan jechuudha. Hojii dallaalota Itoophiyaa argitanii ijoollee miskiina biyyaa baasanii ilmaa hiyyeeyyii biyyaa baasaa ijoollee waa takka hin beekne dubbachuudhaaf illee waa takka ofirraallee waa baafachuu hin dandeenye biyyaa baasanii akka kubbaa miilaatiitti taphatan jechuudha biyya namaa kana keessatti. Wallaahi rakkinni walii lama rakkinni biyya namaa keessa rakkachuu keessaafuyyuu rakkinni ilmoon dubaraa biyya namaa keessatti rakkachuudha waan qalbii nama cabsu jechuudha. Amma isin keessa teettanii jireenya keessan kun alaamaa kun finfinnee kun biyya alaa kun mukee facala kun qilleessa uumamaa keessa ciistan dhalli namaa ammoo akkana fayyaa dhabee rakkata waan biraati miti ilmoo kiyyan nagalchaa jedhaa jirti haati keenya kun jechuudha. Rabbii si haa fayyisu jalqaba irratti garuu ijoollee keenya rabbiin keessa isin haa eegu. Dallaala hattuurraa of eegaa. Dallaalli yeroo amma maallaqa sirraa 70-80 sirraa fudhachuu alatti abbaa kanaa siin hin jettu as garagalte jechuudha. Wallaahi waan qalbii nama cabsuudha jechuudha. Dallaalonni hojii isaanii jechuudha. Hojii isaanii subhaanallah. Adaa namatti uf jaalata. Nama uf jaalata nama akka dallaalota Itoophiyaa uf jaalatu argina jechuudha. Biyya namaa keessa jechuudha dallaalonni biyya namaa jechuudha. Gaafa sarraatanyaan takka rakkatte hojjattu manaa takka rakkatte qilee fe'asanii jechuudha. Qilee bakka namni hin geenne geessanii rakkina san ilmoo san yookiin ilmoo dubaraa san ta'uu fi sababa isaaniitiin biyyarraa fidan rakkina keessaa baasan. Keenya ammoo osuma rakkinni argu rakkinatti si deebise. Amma afaan kan isii irraa dhagaa jirtan. Osoo nan dhukkubuu beeku gaafa maktabatti deebi'e akkuma na dhukkubuu odoo argan deebanii dalagaa argatan jechuudha. Isaan maaliif akkas godhan beektanii? Ijoollee gaafa fidanii 2,000 riyaala jechuudha. 2,000dhaan arabarraa fudhatan. 1,000 takka isii kaffala. 1,000 takka ammoo jidduu nyaatan jechuudha. Jidduutti nyaatti dallaalonni jechuudha. 2,000dhaan waliigala arabaadhaan. Amma ijoolleen teenya biyyarraa kan dhuftu 2,000dhaan dhufti. Isaan kana hin beekan. 2,000 kana keessa 1,000 isii kaffalamaaf hojjattuu saniidhaaf. 1,000 dallaala nyaata jidduu kanatti. Argitanii arabarraa akka bahu 2,000 jechuudha. Mee argitanii uummata 1,000 tola sirraa nyaatee rakkina keetiif si hin birbanne rakkina kan kee osoo argu balbala si cufatu rakkina kan kee osoo si argu osoo ati dhukkubsataa jirtu osoo ati du'aa jiraa argitu maallaqa 1,000 sirraa ergata saniif jecha fuudhanii qilleensisiisan jechuudha. Dallaala biyya keenya rabbii isin hin dhiisu. Wallaahi dhala keessaniif illee isin hin gaane isinuma rakkisee rabbi ijoollee tana isinirraa kaffaluuf. Haqiiqa rabbi nama abaaru haqaa miti garuu ammoo rakkinni ijoollee biyya namaa jechuudha. Rakkinni ijoollee keenya wannas nama gubu keessaa barbi rakkinna mana sanii osoo beekan taa'achi baasanii taa'achi galchan jechuudha. Amma fakkeenyaadhaaf mana kontiraata jiran mana kana osoo rakkinni mana kana jiru beekan osoo dhiibba mana kana jiru beekan ana baasanii obboleettii fuudhanii as galchan jechuudha. Anaafuu ta'uu bahee dhabeessa. Anaafuu ta'uu didee jenna asii bahe maaliif obboleettii fidanii asii rakkisan? Ara rabbi isin haa rakkisu dhugaa rabbi. Wallaahi riyaal isi hadha tirfi argatte yookiin teettanii nyaatan kuni osoo hin turin duniyaa tana kanarra isin nyaatuudhaaf jirti jechuudha. Ijoollee keenya baasa keessa kan bakka arganii gadhiisan. Ijoollee keenya madaami asitti eegaa jirti jedhanii baasa keessa gadhiisan akka waa isin biyya namaa kana beektu akka waa isin afaan biyya kanaa beektu. Wanni kun amaanaadha barbe. Maatiin jechuudha haadhaaf abbaa hiyyeessi lafa gurguranii qotiyyoo gurguranii kan isinii kenna amaana dhala kiyya kana bakka geessi nallee haa jijjiirtuuf garuu si faayidaa keessaniif jecha faayidaa dhuunfaa keessaniif jecha ijoollee karatti hambisaa jirtan ijoollee maraachaa jirtan rabbiin isinirraa haa kaffalu. Hattoota dallaala Itoophiyaa keessaaf dallaala Oromoo hattuu qofa harki caalu jechuudha. Nama muraasa nama rabbii ofirra sodaatu jechuudha.
Kanaaf rabbi obboleettii keenya kana jalqaba rabbi fayyaa haa kennuufi rabbi irraa haa kaasu waa isirra jiru keessoo isiillee gubbaa isiillee rabbi isii haa fayyisu. Hunda keessanuu namni dhukkubsataa jirtan kan jireenya gubbaraa dhukkubsatan kan keessoo keessaniin dhukkubsatan rabbi isin haa wal'aanu. Biyya namaa keessatti rabbiin isin dhukkubsin dhukkuba hamaa sanarraa haa qabu. Qofaanuu yoo nu qabe akkam nu godhaa jira dhugaa rabbi keessoo kan keetiin dhukkubsachuu ammoo daranii kana isiniin jedha ulfaadha nagaan jiraadha rabbi si haa fi du'aa godhaafiin maalo du'aa godhaafiin rabbi isii haa fayyisu obboleettii keenya kana wallahi rabbi isirraa haa kaasu rabbi jahamtuuti isii hin ilaalini dhiyootti osoo hin turi osoo hin bulin dhala isiititti ilmoo ofiititti bultii isiititti nama nagaadhaan deebi'ee nagaadhaan tasgabbaa'ee jiraatu rabbi isii haa godhuun jedha. Kun daa'ii kiyya akiraatii warri dandeettiitti qabdan dhageettiitti qabdan intala tana yookiin obboleettii keenya kan akka furmaata argatu yeroo